sharafachaa jiru wal qixa miti. Maayinni warra jettanii gaaffii isinitti ta'uu fi har'a gaaffii kana furuu dhufeen jira. Ashama harka fuuni akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyya galata rabbii warri mana koo faaraa taatanii sabskiraayib laayik sheer koomentii gochuu hin dagatina warri na jala jirtan illee ilaaltanii hin bayina harki caaltan ilaaltanii mabaatu laayik illee hin gootanii akkasumas immoo sheer koomentii illee hin gootan jechuudha. Sheer koomentii godha homaa rakkoon hin jiru irraa fayyadamtu gaafa akkatti rakkoon isin mudattu immoo fiigdanii keessaan dhuftu jechuudha. Amma ijoollee social media TikTok irrattis haa ta'u YouTube irrattis viidiyoo koo ilaalanii lakkoofsa koo TikTok irraa fudhatanii dhufanii gaaffii gaafatu jechuudha. Obboleettiin keenya tokko ati dirhama Dubaayii tokko birrii 51 jetta. Uni garuu birrii 45 jijjiirrachaa jirra jettee keessaan voice naa qabdee jechuudha. Akkasumas immoo koomentii adda addaatu barraa TikTok irratti jechuudha. Inna kanaaf deebii kennuu dhufeen jira. Amma seeraan na caqasaa akkaataa kamiin Google irra galtanii akkaataa kamiin ilaallachuu akka dandeessan biyyoota keessa jirtan akkaataa kamiin akka filattan guyyaa guyyaatti hagam dabalee hagam hir'isee akkam akka ta'e akkatti ilaallattan isinin agarsiisa jechuudha. Egaa akkuma jedhee mana koo faaraa yoo taatanii laayik sheer koomentii gochuun sindiraa eegama jechuudha. Egaa sooshaal miidiyaa kanarratti biizinaasaa fi biizinasa wajjin waan wal qabatee kan qabadhe isinii dhufu akkasumas immoo sharafa maallaqootaa irratti maallaqaan karaa baankii hagamii karaa gabaa gurraachaa wayimmoo karaa hawaalaa hagamii kan jedhu isinii qaqqabadhee dhufa jechuudha. Yeroo yerootti gaa sharafni maallaqaa maalirra akka jiru kan isin biraan gahaa turuun koo ni beekama. Har'a garuu kan hin dhufee sharafa maallaqaa gaa Google irra jiruu fi sharafni maallaqaa uni sharafachaa jiru wal qixa miti jettanii warra gaaffii isinitti ta'ee fi gaaffii keessan isiniif deebisuu dhufee jira jechuudha. Akkaataa jalqaba maal jennee galla warra jettanii Itoo Black Market jettanii itoblackmarket.com jettanii galtu jechuudha. Itoo Black Market jettanii yeroo galtanii narkaayyuu badeejo ingiliffi kun fiigee qabadhan isaan booda inni isinii fida jechuudha. Isaan booda akkaataa kamiin egaa akkaataa ijoolleen laaptooppii wayimmoo aayipaadiitiin ilaaltanii akkaataa ammanaa dhufu kanaan isinii dhufuu danda'a. Itoo Black Market jedheetu immoo gosoota baay'eetu jira. Inni kun peejii isaanii tikikkilanyaadha. Feekii kan ta'an peejoonni jiru baay'een. Kanaaf peejii tikikkilanyaa kana akkaataa kamiin arganna warra jettanii qofaa fi viidiyoo kana kan dalagaan jiru. Egaa Itoo Black Market jettanii galtanii booda biyya keessa jirtan filattu jechuudha. Eessatti akkaataa kamiin galla yoo jettan kaameraachi naannessee isin agarsiisa. Akkaataa kamiin akka barreeffattan akkaataa loogoon isaanii wayimmoo piroofaayiliin Itoo Black Market maal akka fakkaatullee sirriitti ilaala. Maaliif Itoo Black Market jedhee baay'eetu jira ijaa ta'ee fi sooshaal miidiyaa Google irra akka wal jalaa isin oofne jechuudha. Sirriitti ilaalladha. Kuni tikikkilanyaa peejii isaaniiti. Feesbuuk illee teelegiraam illee qabu jechuudha. ግን kan baay'inaan zirzirii isaa kaanii Google irra qofa. Hayyee galeen isin agarsiisa. Amma ani kan ilaalu laaptooppiitiin isin garuu bilbila keessaniin ilaaluu dandeessu. Achi garagalshee isin agarsiisa. Tokko tokkoonsaa akkaataatti ofii keessan intinaa gochuu dandeessan hordofuu dandeessan. Okay. Achi garagalshee isin agarsiisa. Kaameraa sirriitti hordofaa akkaataa kamiin akka barraa'u Itoo Black Market loogoon isaa maal akka ta'e ilaalaati. Loogoo sanaatiin adda baafattanii isaan booda biyya irra jirtanirra akkaataa kamiin akka keessan immoo isin agarsiisa. Akkasitti akka irra galtanii booda kunoo Itoo Black Market ani laaptooppiitiin seenee isin immoo bilbila keessanii seenuu dandeessu. Okay, egaa akkas dhuftanii laaptooppiyoota kanatti isinii fida. Amma kunoo asii birrii doolaara Kanaadaa jira. As Chaayinaa jira. As Paawundii jira. As Koroola Swiidin jira. As Dinahara Kuweet jira. As Dirhama Dubaayii jira. As immoo kunoo birrii Saawudii Arabiyaa jira jechuudha. Amma fakkeenya Saawudii Arabiyaa irra yoo taatanii iddittii kana tuqtu kun akkatti irra rukuttu. Naannessee fida jechuudha. Akkatti irra rukuttanii eegdu. Okay. Inni eegdu haganni fidutti eegdu argitanii birrii Saawudii Arabiyaa guyyaa har'aa birrii 50 fi saantima 71 saantima 11 dabalee jechuudha. Saantima 11 0 saantima 11 dabalee jira ja'a har'a dabalee jira ja'a. Okay. Kun zoomii isiniin godha. Zoomii waan godhemu wadaatti mul'atu. Ela kun argitanii miti
Okay, tokkoon isaa akka kanatti isin agarsiisa. Tokkoon isaa akkuma kanatti isin agarsiisa. Okay. Doolara Ameerikaa irra gallama. Kun doolara Ameerikaa irra galla. Biyya keessa jirtan qofa akka kanatti irratti akka gootanii beeksisa fidaa. Beeksisa sana irraati close gootu irraa cuftu beeksisa sana. Innu akka kanatti search godhee fidaa. Kun online live irra jiru. Live kan jedhu isin argamu. Argitanii live irra jiru doolarri Ameerikaa tokko guyyaa har'aa birrii 190 fi saantima 20 jechuudha. Doolarri meeqa dabalee har'aa? Meeqa dabalee jechaa jira? 0 saantima 10 dabalee jira jedha. Kun hundatti kun wanna gurraatti irra ditti kana jechuudha. Yeroo dabalu isheen kun arongaadee taati. Yogguu qannasu immoo isheen kun diimaa taati jechuudha. Ijoolleen akka kana isin hin galle yerootti na hordofaa. Yeroo isin hin jedhu mana koo subscribe gochuutiin hordofaa. Biyya kam isinii fidamu immoo qoysti. Dirhama Dubaay ilaalla har'a. Anuun laallee si wajjin ilaalla. Kuni haga borillee sanbatallee akkuma kana jechuudha. Sharafni akkuma kanarra jira jechuudha. Kun dirhama Dubaay tokko birrii 51 fi saantima 79 kana ta'uu isaa immoo isatti argaggattu seetan. Orrukuttu kana. Orrukuttu kun saantima 59 saantima 79 argitanii birrii 52 garuuf jechuudha. Dirhamni Dubaay tokko birrii 52 galuuf hagamtu hanqata saantima 21 qofatu hanqata jechuudha. Waa immoo gidduu kanaaf birrii 52 galuu danda'a. Guyyaa guyyaatti sijjamar borii 50 illee hin jiru. Borii 50 kanumaan jira. Sanbataaf qidamee hin dabalu sin qannasuusi. Okay, birrii ooman ilaalla. Akkuma kana orrukuttu ooman irra siniin rukutaa. Ijoolleen hedduu oomanii jana hordoftanii fi oomaniif Joordaan. Saawudii hordoftoonni koo oomaniif Joordaanii. Saawudiidha. Qo'ee ooman irra rukunnaa. Birrii meeqaarra kan oomanii meeqaan jira kan jedhu waliin ilaallu ta'a. Akkatti in eegdu. Eegantinaa gootanii kaatanii eegdu. Kunoo argitanii birriin ooman guyyaa har'aa birrii 49 birrii 494 fi saantima 76. Isas immoo eessaan irra gaaggattu seetan oluma deemtu. Kunoo argitanii birrii 45 galee ilaala dhuma isinitti odeessaan jiru birrii 45 galee jechuudha. Birrii 445 galee. Asumatti dabalaa asumatti qannasa. Asumatti dabalaa asumatti qannasa. Kunoo laayifiirra sa'aatii 24 laayifiirra jechuudha. Kanaaf sharafni maallaqa ganama dabalee galgala hin hir'isa. Galgala yoo hir'ise ganama hin dabalaa. Maallaqni yeroo lama sharafama. Warroonni isinirraa fuudhanii sharafan immoo haala kanaan hin sharafanii. Parsantii ta'ee hin qabatan. Iddoo kanarratti sharafachuu fi namoota maallaqa gurguddaadha. Okay, isinii galii maallaqa gurguddaa asirratti intinaa jechuu qabu. Okay, akka keenya dirhama 1,000 dirhama 2,000 minaaminii miti. Ijoolleen isinirraa sassaabamee deemamee isaan kanarratti yoo baay'ina maallaqaa jiraate jechuudha. Baay'ina yoo qabaate fakkeenyaaf 20,000 dirhama 20,000 dirhama 30,000 ta'e haala kanaan sharafama. Kun argitanii birrii Joordaan birrii 268 fi saantima 29 jedha. Isas immoo isitti argaggattu akkas ol deemtu kunoo ditti kana jira. Laayifii jira. Argitanii? Inna biyya maal isin agarsiisu Bahariin isin agarsiisasti. Ol deemtu dadhabina qabaa yeroo keessan fudhataa garuu immoo baruuf yaada yoo qabaattani cal jettanii oduu fituun ta'in baruuf yoo yaada qabaattani baay'ee gaariidha. Beekumsa eenyutu jibba birrii Bahariin birrii 500 birrii 4 fi saantima 58 kana ta'uusaa eessatti argaggattu kunoo argitanii birrii 500 birrii 4 fi saantima 58. Inna biyya keessa jirtanirra fiddanii rukuttu hagamiin akka jiru bartu. Birrii 5 birrii 6 birrii 10 immoo nyaatamuu hin qabdanii. Amma mucaan sun birrii 11 nyaatam birrii 6 irratti qabate jechuudha. Dhugaa birrii 6 irratti qabate birrii 45 naa jijjiire jette. Birriin Ijipti jira, birriin Israa'el jira, birriin Yemen jira, birriin Indii jira, birriin Turkii jira,
biyya keessa jirtan jechuudha. Biyya keessa jirtan meeqaan sharafama? Paakistaaniin kun umarra jirti, Hindiin jirti, birriin Israa'el irraa suuddiidha Itoophiyaa keessatti jechuudha. Ijoolleen Israa'el jirtanii irratti isinii rukuta. Ijoolleen Israa'el jirtan. Akka kanatti eegdu argitanii birriin Israa'el iyyuu birrii 61 fi saantima 43dha. Birrii saantima meeqa dabalee? 0 saantima 12 dabalee jira jedha. Wayii gara galgalaa immoo hin hir'isa wayii immoo hin dabala. Guyyaa ilaala guyyaa asitti ilaala. Har'a guyyaan 30 ji'a tokko bara 2026 sa'aatii 13 fi daqiiqaa 30. Okay? Akka Ijiptirra jiru garuu warri intinaa kuni Ijiptirra jiru. Okay? Teessoon isaanii Ijiptii. Innaa kana fakkaataa. Sa'aatii Ijiptiitiin kana fakkaataa isiniin jaa kun waan isinii galii natti fakkaata. Akkaataa kanaan galtanii ilaalachuu dandeessu. Ayee akkas gochuu hin danda'u yoo jettan immoo subscribe godhaatii mana koo hordofaa. Guyyaa guyyaatti waan jiru isinii fidaa. Oolmaa gaarii isiniif haa taatu. Dhagannaa turaa. Ciao.